Qorataan holqaa Itoophiyaatti isa jalqabaa holqii maqaa isaatiin moggaafamee jira. Godina Harargee Baatti kan argamtu magaalaa Kombolchaatti dhalatee kan guddate qorataan holqaa obbo Naasir waa'ee holqaa fi isaa wajjin wantoota holqabatanii jiran ennaa gaafatan jaalalaa fi beekumsa guddaa isaaf qabu ibsa. Ogeessi poonoloojistii kun xiyyeeffannoo hojii isaa holqa naannoo Oromiyaa keessa jiran ta'us kan ibsu yommuu ta'u, naannolee biyyattii biroo kan akka naannoo Amaaraa, Tigraay fi Kibbattis imaluudhaan holqa jiran akka abuuree hima. Holqoota Oromiyaan qabdu keessaa hanga ammaatti kan hin qoradde toora 320 takkaati kan jiru sun keessaa 200 ol kan ta'an kaartaa fi pilaanii qabaachuudha dubbata. Kitaabattis akka jijjiiree yommuu ibsu bakka duwwaa gaara yookaan lafa jalatti argamu qofa osoo hin taane qabeenya uumamaa hedduu kan qabuu fi wantoota hedduu of keessatti kan hammatu ta'us ibsa. Isaan keessaa yeroo mara argannoowwan barruuwwan holqa keessaa rock artist akka isa ajaa'ibuu kaasuudhaan kan dubbatu yommuu ta'u, rock artii keessumatti kanneen umrii waggoota 3,000 amma 7,000 qabaniif jiruu fi jireenya uummata Oromoo kan agarsiisu ta'us ni dubbata. Kana malees holqii turizimiif oolan isaan albuuda qaban, qoricha hojjechuu fi wantoota uumama qaban akkasumas holqa diinagdeef gumaachan hedduutu jiru kan jedhan. Gama kaaniin qorannaa fi abuurraan holqaa fi naannoo holqaa obsaa fi of eeggannoo guddaa akka gaafatu simanii jiran. Holqi biiroo keessa teessee wanta qorattuu miti kan jedhan obbo Naasir bu'aa bayii baay'ee qaba jechuudhaan magaalaa keessa osoo hin taane baadiyyaa keessatti argama. Miilaan sa'aatii hedduu imaluudhaan bakka holqaa san geessa. Erga achi geessee qorannoo eegaltuu wantoota baay'eetu si qunnama. Bineensonni garaagaraa kanneen akka bofaa, jawwee akkasumas leencaa fi qeerransaallee ni argamu. Ogeessi kun akka jedhutti hawaasni naannoo holqaatti argamu qabeenya uumamaa achi keessaa baasuuf jecha balaa adda addaatiif ennaa saaxilaman agarre gadduus ni dubbata. Lafeen namoota holqa keessatti kan argaman jechuunis ni hima. Haalli qilleensa holqa keessa jiru ulfaataadha. Kana gaafa jedhu obbo Naasir achi keessa galuun duraa fi erga seenamee boodaas of eeggannoo guddaan akka barbaachisu kan himan yommuu ta'u, holqa tokko seenuudhaaf ulfinarraa eegalee hanga kophee akkasumas ibsa 4-5 qabannee seenna. Kana malees gargaarsa jalqabaa yeroo balaaf oolu farasti ID qabaachuu qabda. Yeroo holqa fageenya qabu keessa seenan ammoo funyoo holqa keessa gaddeemtu fayyadamta. Kaan ammoo duudattis baatta. Qaama holqaaf uumamee qabna kan jedhan. Siraammata ogummaa addaa ta'e kanaan barkurnee tokko siquuf waan qoratee fi abuure bira ga'ee ofiif of qabatee hin teenye. Gama biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaattiin beekumsa kuufate kana kitaabatti jijjiiree jira. Qorataan lammiilee biyyoota alaa waliin taane qoranna waggoota 10 gaggeessaa turre. Labata dhufuuf akka ta'uuf kitaaba mata dureen isaa Kevis in Oromiyaa jedhu barreessee barana eebbisee jira. Kitaaba kana keessatti maalummaa ispeeloolojii of eeggannoo holqa seenuuf godhamu qaban bakka itti argama holqa Oromiyaa keessa jiranii hammatamu isaanis ibseeti jira. Ogeessi poonoloojii Naasir ogummaa isaa adda ta'e kanaaf yeroof akka beekamtiin kennameefis ibsee jira. Isaan keessaa garuu kan akka holqa naasii ol isaaf garuu hin jiru. Holqaa 320 Oromiyaan qabdu keessaa holqi miidhagaa fi haalaan adda ta'e holqa naasii ol jedhamu kana ajaa'ibsiifata dinqisiifata. Baa Oromiyaa aanaa malkaa bal'oo keessatti akka argamus ni ibsa. Obbo Naasir akkaataa holqi kun maqaa isaatiin itti moggaafame ennaa himu mira gammachuutiin aanaa sana keessatti holqa hin mul'atin ammallee jiruu jira kan jedhan. Aangoowwan aanichaa irra deddeebiidhaan ogeessa kanaaf afeerraa godhuun qabeenya uumamaa naannoo isaanii jiru akka qoratuuf kan gaafatan yommuu ta'u, holqa miidhagaan tokko aanaa keenya keessatti kan mul'atu taate maqaa keetiin moggaafamanaan jedhan. Akka carraa holqi seensi isaa saantimeetira 30 hanga 60 ta'ee fi gaara jalatti argamedha. Qaamni kiyya qaama holqaaf uumamedha. Haa ta'u malee aniyyuu dhiphina isaarraa kan ka'e galuu hin dandeenye. Anumaa naquu dadhabe. Holqa kana keessa seenuu fi hanga meetira 5 lafarra ciisee akka deemu kan himu obbo Naasir barruusaa caccabsee akka bal'isee dubbata. Akkasiin cabsee holqa sana argachuu danda'e. Akka maleen itti gammade. Maqaa koon Naasir waan ta'eef
holqi kun naasii ol ta'uu qaba je'ee anaatu moggaase qotaan hanga irraa qoradhe keessa hundaa ol jechuudha. Holqa Oromiyaan qabdu hundaa ol miidhagaadha. Akka Oromiyaattis beekamtiin naa kennamee jira jaanii jiran.